Waggootaaf daandiirra jiraachuurra hanga teenisa minjaalaan seenaa haaraa Itoophiyaa katabutti dargaggoo Daraaraa Mokonnon ijoollummaa isaatti abbaa fi haadha isaa du'aan nabe barnoota idilee kutaa 8ffaatti adda kutuufis dirqame. Waggoota 7 daandii gubbaa jiraateera. Sababa jireenyi kallattii jalaa jijjiirrateen daandii gubbaatti araada adda addaaf saaxilameera. Dargaggoo Wallagga Lixaa magaalaa Najjootti dhalatee guddate kana mudannoon badaan ijoollummaa isaa milkaa'inarraa isa hinqisne. Ola deemaan daandii gubbaa barootaaf jiraate kun amma sadarkaa idil addunyaatti sanuu dorgommii biyyi ittiin hin beekamne taphateen isa minjaalaan maqaa waamsiseera. Amma dargaggoon Daraaraa Mokonnon shaampiyoona biyyaalessaa Itoophiyaa akkasumas shaampiyoona baha Afrikaati. Sadarkaa taphattoota teenisa minjaalaaf sadarkaa idil addunyaatti kennamuun Afrikaa keessaa 8ffaa baha Afrikaa irraa immoo tokkoffaadha. Daraaraan dorgommii kanaan Itoophiyaan waggoota 28 boota shaampiyoonaa baha Afrikaa akka taatu godheera. Seenaa teenisa minjaala Itoophiyaa keessattis taphataa jalqabaa shaampiyoona teenisa minjaala addunyaa irratti hirmaateedha. Ijoollummaatti nama si qabu dhabnaan ni miidhamta kan jedhu Daraaraan milkaa'inaan gammaa argateen duubas kaayyoon koo shaampiyoona addunyaa nan ta'a kan jedhu dubbateera. Ka'umsi milkaa'ina isaa eessa? Daraaraan teenisa minjaalaa akka itti taphachuu eegale yoo himu obboleessa isaa hangafaa Obsaa Mokonnonii fi dhalataa Mandii kan ta'e Mikaa'el Abarraa akka gaariitti wayita taphatan isaan jalatti arguu yaadata. Gafoonni isaa lameen kun wayita aanaalee isaanii bakka bu'anii dorgoman Najjoo, Gimbii fi Mandii nama hedduutu itti marsee daawwata ture jedha. Ijoollummaa kootti jalqabee isaan jalatti argeen natti toluu jalqabe. Akka isaanii ta'uu nawwe. Umarratti amma Waaqayyo jedhee naaf milkaa'eera. Aanaarraa godinarraa Oromiyaarraa biyya bakka bu'uun jalqabe. Dorgommii teenisa minjaalaa kun bara inni ijoollee ture sana sababa hangafoota isaa lameenii fi ijoollee naannoo isaanii jajjaboo biroon baay'ee jaallatamaa akka tures yaadata. Dorgommii teenisa minjaalaa kun bara inni ijoollee ture sanas sababa hangafoota isaa lameenii fi ijoollee naannoo isaanii jajjaboo biroon baay'ee jaallatamaa akka tures yaadata. Umuriin isaa waggaa 12 fi 13 irraa kaasee tapha kana yaaluu akka eegalee fi wayita ganna 17 fi 18 ga'u ammoo dorgommiiwwan aanaalee fi godinarratti hiree hirmaachuu argachuu dubbata. Dorgommii isaa jalqabaa kan inni aanaa bakka bu'ee irratti hirmaate Asallaatti akka ta'e ni yaadata. Sadarkaa Oromiyaatti dorgommii godhamu irratti hiree argatee kan hirmaate wayita obboleessaa fi hiriyaasaa isa Mandii Mikaa'el kan wal harkaa fuudhanii Oromiyaatti tokkoffaa fi lammaffaa ba'an wayita mo'ee akka ta'e hima. Guyyaa jalqaba obboleessa koo mo'ee aaree na kabaleera. Akkamitti namoota naan jedhee na kabale. Achi Mikaa'elinis nan mo'e. Isaan lamaanis mo'ee baay'een gammade. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2006 obboleessa isaa Mikaa'el Oromiyaa bakka bu'anii dorgommii biyyaalessaaf gara Baahir Daar imalaniiru. Baroota achiin booda turan garuu anatu irra deddeebiin Oromiyaa bakka bu'ee deemaa ture jedha. Akka kanan ta'a jedhee yaadeen beeku. Ijoollummaatti hangafoota jalatti jaalalli taphatteen isa minjaalaa si booji'us deen akka ta'uuf maqaa biyyaa kan ittiin dhoofsisu akka ta'us yaadee akka hin beekne hima. Yeroo Najjootti taphadhu miila jalaffaa naannesseen deebisa. Harka dugda duubaa naannesseen deebisa. Yeroo kana namni natti marsee ilaalaa harka naaf rukuta. Konkolaataa dhaabanii faana ilaalu natti tola ture. Maatii keessaas namni taphatu jiraachuun amilee natti horeera. Akka kanan ta'a jedhee yaadee miti kanan taphachaa ture. Karaan Waaqayyoo namaan galu. Ani yaadee miti osoo man jaalladhee taphadhuun karaa kanarratti of arge. Daandii koo karaa kanatti kan qajeelche Waaqayyoodha jedha dargaggoo Daraaraan. Dandeetti namaa kan namaa mul'isus Waaqayyoodha kan jedhu Daraaraan. Namaatti immoo wanta gochuu qabu hin dhiifne jechuun cimee hojjechuu isaa dubbateera. Leenjisaan isaa obbo Ayyalataa milkaa'ina argataa dhufeef ga'ee akka qabu simeera. Daraaraan dorgommii irratti hirmaate mara irratti injifachuu akka barbaadu bakka hedduutti injifannoo argachuu dubbata. Dorgommii dhuunfaa garee saala lamaan godhamu irratti injifannoo hedduu argachuu kan himu Oromiyaa bakka bu'ee yeroo hedduu injifadheera jedha. Karaa koo Oromiyaattis ta'e godinattis ta'e biyyatti akka itti badu hin barbaadu. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2009tti kileeba baankii daldala Itoophiyaatti makamuu kan himu Daraaraan kileebichi hanga inni itti makamutti sadarkaa argachaa hin turre bara 2010 irraa kaasee kileebota keessaa tokkoffaa akka ta'e hima. Bara 2011 irraa kaases garee biyyaalessaa keessa jira. Yeroo duraaf biyya bakka bu'ee kanan dorgome Morokootti ture. Muuxannoo argate deebi'ee bara itti aanu bara 2012tti Naayijeriyaatti imale. Sadarkaa kennamuun hanga 16ffaa keessa galuu danda'e. Bara 2013 keessa dorgommii ammoo Afrikaa keessatti sadarkaa ba'uun irra jalqabaa 10 keessaa tokko ta'uu danda'e. Bara itti aanu shaampiyoonaa baha Afrikaa irratti sadarkaa 3ffaan xumure. Bara 2014 dorgommii baha Afrikaa Finfinneetti qophaa'e irratti tapha hunda injifachuun tokkoffaa ba'e. Kun akka Itoophiyaatti injifannoo waggaa 28 booda argame. Kun Itoophiyaaf seenaa waggaa 28 booda waancaa argatte. Seenaa kana gochuu kootti baay'ee natti tole. Itoophiyaan teenisa minjaalaan shaampiyoona addunyaatti hirmaattee hin beektu kan jedhu Daraaraan yeroo duraaf Itoophiyaa bakka bu'ee dorgommii Qaataraatti gaggeeffamaa ture torban tokko dura xumurame irratti hirmaateera. Dorgommii bara darbe godhame irrattis dhuunfaadhaan hirmaadhee sadaffaa ba'een seenaa keessatti nama jalqaba shaampiyoona addunyaatti Itoophiyaa hirmaachise ta'e. Miira dorgommii addunyaa irratti nama Itoophiyaa jalqabaa ta'uunsaa itti uume yoo himu Itoophiyaa bakka bu'uun nama jalqabaa ta'uun koo baay'ee natti tole jedha.
Daraaraan amma shaampiyoonaa baha Afrikaa waan ta'eef dorgommii shaampiyoonaa naannolee Regional Championship gidduutti caamsaa 21 hanga waxabajjii 3 2025tti Madagaskaritti godhamu irratti hirmaachuufis garas imalee jira. Dorgommii magaalaa Antananarivotti shaampiyoonaa ta'ee deebi'uuf qophii gochaa akka ture Daraaraan himeera. Daraaraan ammaan tana Afrikaa keessaa sadarkaa 8ffaa baha Afrikaa keessaa immoo tokkoffaarra jira. Shaampiyoonaa addunyaa ta'uun hawwiisaa milkeessuu fedhu akka ta'e kan himu Daraaraan galma kan akka milkeessus abdata. Nangaa jedheen ofii kootti namni waan ofitti hime ta'a kan jedhu Daraaraan nangaa jedheen abdadha Waaqayyo sachiin nagaa jedha. Jabaadhee hojjechuutu narraa eegama sana goonaan wanta hin milkeessineef hin jiru. Dorgommii addunyaa Qatarirraa miira xiqqaadhaan akka deebi'ee himeera. Akkan ba'ee mul'adhu immoo nan beeka. Nama jabaadhu naan jedhu dhabuun koo na miidheera. Ijoollummaa isaatti abbaa fi haadha dhabee guddachuun na miidheera jedha. Akka namaatti takkan kuftaa takkan kaataa sana keessatti nama jabaadhu siin jedhu horii caalaa namuma nama jabeessu dhabuun xiqqoo ishee natti dhaga'ameera jedha. Nama dhiyaate isa jajjabeessu dhabuun rakkina itti ta'us milkaa'ina irratti akka isa hin hanqisne dubbate. Dargaggootaaf dhaamsidhaan rakkinni cimuu akka jabaattee baatu si godha jechuun guyyaan injiinnii fi waggaan hin dabarreen jiru obsaan jabaadhaa jedheera. Hamma lafa abjuu kee geessutti al tokko ni kuftaa al tokko ni kaataa ni jabaattaa ni laaftaa sana keessatti namni si bukkee jiraachuu dhabuu danda'a. Namni jabaadhu siin jedhu dhiisuu danda'a. Garuu namni lafa akkasii nan ga'a jedhee ofitti hime jabaateef fuula duratti adeemuu qaba jedha.